Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, Kabajamoo Obbo Masfin Xaasaw Dura Taa'aa Eelaayinii Itoophiyaa, Kabajamtoota Ministeerota, Abbootii Gadaa, Haadholii Siinqee, jiraattota magaalaa Nagellee hundumti keessanuu baga ija nagaan, baga injifannoo guddaatiin, baga haala kanaan wal arguudhaan ugee jechuun barbaada. Baga gammaddan. Boorani yooya, Gujii yooya, Baalee yooya, Oromoon yooya, garaagarummaan hin jirtu jechuudha. Nagellee biyya ulfaataa, biyya kabajamaa, biyya aadaaf seenaa ummata guddaa hangafummaadhaan tursiisuu danda'e. Ummanni kun ummata eenyummaa keenya, aadaa keenya, afaan keenya gadadoo guddaa keessa, rakkoo guddaa keessa, dhiibamuu guddaa keessa ciniinnatee qabatee ummata tursiisee har'a tokkummaa Oromoof ummata hojjechaa jirudha. Bakki kun lafa ardaa jilaati. Kun Oromoof hiikkaa guddaa qaba. Bakka baay'eetti aadaan kun, seenaan kun adeemsa keessa dagatamaa dhufee ture. Seenaan kun akka hin banne ciniinnatee qabatee ka turse ummata kana. Lafti kun lafa baalliin itti gaggeeffamudha. Bakka baay'eetti godinaalee Oromiyaa keessatti kun dagatameera. Aadaa kana hin gadhiisu jedhee waggoottan 100 lakkaa'aman keessatti rakkoof gadadoo baay'ee keessatti, beelaaf dheebuu baay'ee keessatti ummata turse. Kanaaf dirree xiyyaaraa hojjechuun warra carroomee hojjaa kana hojjechuu danda'eef eebba guddaadha. Ummata kanaaf garuu waan xiqqaadha. Ummanni kun kanaa ol waan baay'eetu isaa mala. Maaliif ho'ettan bara dheeraa hanga qabsaa'e, hanga dhiibame, hanga rakkate, hanga beela'e, hanga biyyattii kana eeguu danda'e, akka Oromoof Oromummaa eeguu danda'etti bu'aa argatee hin beeku. Booran bishaan dheebochaa, Booran bu'uura misoomaa rakkachaa, waggaa 10, waggaa 50, waggaa 100 miti, waggaa 100 lakkaa'amu ummata jiraateedha. Ummata kanaaf har'a haala kanaan gammachuu keessan arguu danda'uu keenyaaf kabaja guddaa, gammachuu guddaa nu dhaga'ame isin ibsuu barbaadu. Ummata hangafa ta'e, ummata kabajamaa kanaaf dirreen xiyyaaraa bu'uurri misoomaa maaliif barbaachisaa ho'ettan bu'uura misoomaa dhabuurraa akka ka'e. Baaleef Booran, Gujiif Booran, Tuulam uummanni Oromoo akka Ormaatti aadaa ofii dagate, eenyummaa ofii dagate, afaan illee wal dhaga'uu rakkate, bittinnaa'ee akka faca'u kan godhe bu'uura misoomaati. Amma gaafa bu'uurri misoomaa kun babal'achaa deemu, Nagelleen asii ka'ee sa'a tokko keessatti Naqamtee deemuu danda'a. Sa'a tokko keessatti Jimmaan deemuu danda'a. Sa'a tokko keessatti Bishooftuu deemuu danda'a. Kana keessatti wal dhufeenyi keenya cimaa gaafa deemu daldala misooma duwwaa osoo hin taane aadaaf eenyummaan keenya inni dagatame sun deebi'ee ijoolleen keenya barattee eeggattee dhalootaaf akka tursiisu waan godhuuf waan isin ummata keenyaaf ummata Oromoof gootan baay'eedha. Rakkoo isin keessa dabartan illee baay'eedha. Rakkoo keessan kana adda baasnee jirra. Tokko bu'uura misoomaa, 2 bishaan. Ummanni Booranaa waggaa tokko, waggaa 2 booddee rakkoo bishaanii ka dubbatu osoo hin taane ummata Booranaa asii ba'ee biyya ollaa jiru iyyafatee kan bishaan obaasu akka ta'u abdii guddaa, amantaa guddaa qaba. Bishaan Booranaaf fidaa jirru kun Moyaalee ittiin dhaabbatu, asitti hin dhaabbatu, hin ce'a. Ummata qabna waan ta'eef hin ce'achi. Ummata asii duwwaa osoo hin taane ummata achi obaasuuf garaa bal'ina, yaada bal'ina, mul'ata bal'ina guddaatiin
hojjechaa akka jiru uummanni keenya akka hubatu barbaada. Nageellee dachii akkas bareedaa qabu qotee bulee nyaatee bulchee dagaagsee guddisuu ka danda'u lafa hammatee bishaan dhaburraa akka ka'e ofii rakkatee saawwan isaa dheebotanii waggaa 2-3 dura gara Booranaa dhufnu gaaffiin guddaa akka ture bishaan dheebotee uummanni keenya saawwan isaanii dhumaa jiru loon dhumaa jiru kan jedhu ture. Kun jijjiiramee dachii akkasii har'a arguu danda'uun keenya eebba keessan irraa ka'aa jechuudha. Gadaan quufaaf gabbina. Gadaan quufaaf gabbina ka jedhu sun jecha ta'ee nafu dhugumatti hiikamee quufnee gabbannee laftillee gabbatee saawwan quufanii ka bulan akka ta'uuf mootummaan keenya maqaatti baastan maqaatti tolchitan sun Boorana jijjiiruuf halkanii guyyaa hojjetee waadaa isaa guutummaatti akka raawwatu amantaa guutuu qabu isiniif ibsuu barbaadu. Baay'ee gammadee jira. Kana arguu kiyyaatti kana caalaatti immoo boristaan qonni babal'atee misoomni babal'atee indastiriin babal'atee Booranni quufee kan aadaa ofi tursiisu duwwaa osoo hin taane kan quufee nama nyaachisu hanga ta'utti waliin dhaabbachuu akka qabnu tokkummaa kaleessa eegdan sana babal'isuu eeguu akka qabdan diinni Boorana Gujii jechuu barbaada isin immoo Oromoo jechuu akka dandeessan dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Tokkummaa uummata keenyaa eeguun maqaa garaa garaatti ba'ee bakka 20tti qoodamaa jiru kana dhaabuun hundaa ol kan eegamu uummata kanarraayi. Uummata kana aadaa kana ka tursiise eenyummaa keenya ka tursiise amma immoo haala diinaa hubatee maqaa qabna gosa qabna godina qabna inni hin dagatamu. Gujummaan hin dagatamu, Booran hin dagatamu, Baalee hin dagatamu, garuu abbaa qaba abbaan Oromoodha. Kun akka hin dagatamneef amaanaa jechaa uummata Booranaa, uummata Gujii, uummata Baalee, uummata Arsii, uummata eenyummaan keenya, qacceen keenya itti hiikamu kun sadarkaa kanatti gammadee tokkummaadhaan dhaabbachuu danda'uusaaf gammachuu guddaan dhaga'ama. Baga gammaddan itti fufaa jechuu barbaada. Gama waa'ee dirree xiyyaaraatti deebi'u garuu uummanni keenya guutummaan akka hubachuu danda'uuf akka Itoophiyaatti dirree xiyyaaraa bakka 3tti qoodamu qaba. Ka jalqabaa international airport ka jedhamu xiyyaara guguddaa buusuu ka danda'u biyya keessaa gara biyya alaatti kallattiidhaan adeemuu kan dandeessisu kan akka dirree xiyyaaraa Boolee Finfinneetti argamu, dirree xiyyaaraa Maqalee, dirree xiyyaaraa Bahar Daar kan fakkaatan international airport sadarkaa jedhamu kan gahanidha. Isa asitti kan akka Jimmaa, kan akka Naqamtee, kan akka Direedawaa sadarkaa lammaffaatti ilaalaman baay'eetu jiru. Sadarkaa sadaffaatti immoo aspaaltii kan hin qabaan dirree xiyyaaraa xixiqqaa qubachiisuu kan danda'an 10-15 kan ta'an ni jiraatu biyya keessatti. Akka Nageellee kanaatti local airport ka jedhaman ka Boolee dabalatee gara 30 hin ga'u. Kan eessa jiru akkamitti uummata biyya kaabaa, lixa, bahaa, kibba qunnamsiisaa jirra kan jedhu akka hubattaniif gara kaaba Itoophiyaa waliigala kaaba Itoophiyaa dirree xiyyaaraa 10 qabna. Kombolchaa, Laalibalaa, Maqalee, Aksum, Shiree, Humaraa, Matammaa, Gondar, Bahar Daar, amma immoo ji'a tokko booddee kan eebbifamu Dabra Maarqos walitti dirree xiyyaaraa 10 qabna. Uummanni kaabaa waliin qunnamuudhaafis uummata kaabaa waliin qunnamuudhaafis dirree xiyyaaraa sadarkaa kanatti babal'atee qabaa jechuudha.
gara bahaatti gaafa deemu Samaraa, Direedawaa, Jijjiga, Qabri Dahar, Godee 5 qabna. Dirree xiyyaaraa 5 qabna. Kana keessaa kamtu international ta'a eessatti dabalamuu qaba qorachaa jirra jechuudha. Gara lixaatti gaafa deemnu Naqamtee, Dambidolloo, Asoosaa, Gaambeellaa, Mattuu, Jimmaa, Miizaaniif Mattuun ji'a tokko booddee eebbifamu. Waliin 7 qabna. Gara kibbaatti gaafa dhufnu Hawaasaa, Arbaa Minch, Jinkaa, Roobee, Yaabelloo, Nagellee waliin gara 6 qabna. Kan Finfinnee Bishooftuu jiru son dabaliin jechuudha. Kana ibsuun maaliif barbaachisa? Dirree xiyyaaraa akka biyyaatti kaabaa, bahaa, lixa, kibba osoo addaan hin baasiin bakka hunda guutuuf tattaaffii jiru agarsiisa. Ammas bakka hanqinni jirutti, bakka gahaa hin taanetti guutaa adeemuun hojii keenya kan ta'u ta'ee akka biyyaatti gara dirree xiyyaaraa 30 ga'u xiyyaara guddaa akkasii qubachiisuu danda'u hanga ammaa kan ijaarame ta'ee kana booddee ittuu babal'isaa akka deemu isinii ibsuu barbaada. Baga gammaddan, baga guyyaa kanaan geessan, uummata keessan iyyaafachuu, deemtanii dubbisuu, kan dhufellee hammattanii simachuudha. Baga itti isin ga'ee jechuu barbaada. Baga gammaddan.